Nama akkam jirtan nagaa isin nageenya keessanii baay'eetu ani boontuu salaalti walaloo isin qabadhee dhufe jira walaloon koo isin tola akshar godhaa isin jira walaloon koo akkasidha walaloo haadha kooti ati anaaf goota onnee hundaa jireenya mo'achuuf qaama keetii baate yeroo hundaa jilba keetii madooftee miila keetii luqqaatee hiriyaa dannoo qixxeessu waan kana hunda taate gadi jechuu filattee anammoo olla qabdee boqonnaa anaaf laachuudhaaf ofii keetii daddabdee akka haadaa naaf taatee dabalata sabbaa qooda kan koo fudhattee naa buutee baate tabbaa arrabni koos dubbatee qalamni koos barreessee oolmaa kan kee hin fixu amma fedee tarreessee ati anaaf addaadhaa oolchituu bara hundaa harmee haadha koo ati naaf jiraaddu yoo ati naaf jiraatte bakka yaada si gahee amilee kee ol qaba bakka hundatti gammachuu kiyya arguuf ariifattaa bakka naan gahuuf hedduu ciqqamtee ofii keetii daddabdee anaaf kennite kennaa keetiin na badhaasee yeroo ammaa kanatti ani siif ta'uu fi mucayyoon ta'e bakka siif gahee dadhabbii osoo hin jenne si kunuunfachuuf lafaan ka'e akka duriitti hin jiraattu haadha kan koo kana booda biyya ormaatii galeen humna kan koo sii qooda qaama sirraa fagaaddus jaanni kan koo si bira kana booda hin yaadinii haadha koo anuu si jira warra isinitti tole like share godhaa isin jira na commenti barreessadha walaloon koo yoo isinitti tole yaada qabdan commenti jalatti barreessaa isinin jechuun barbaada keessattuu ijoolleen haadha keessan jaalattan commenti jalatti yaada qabdan ibsaa isinin jira walman haadha baay'eedha waan ta'eef dubbatamee sinumuu barreeffamee sinumuu yeroo tokko immoo yaada sammuu keessanitti qabdan barreessuunis dubbisuunis yaada eenyuunis waan gaariidha isinin jira warri ammaatti na waliin turtan galatoomaa isinin jira YouTube yammoo subscribe like share godhaa Nebra dabbaddaa isinin jechuu jaaladha hundumtu keessanuu galatoomaa